Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our dear customer and our group regular student attender. Good morning. How are you? Today we starting. Before we starting our today lesson, yesterday we learned about the kinds of paints. There are so many and several kind of paints in the world. From that, some of things we can saw it. Egaa kaleessa afaan Englifaa irratti akkuma sila dubbanne waa'ee halluuwwan garaagaraa ilaalle turre. San keessa hamma ta'e fudhannee ilaalle turre. Har'a immoo when you come to see about our today lesson, we learn about kinds of relationship. The kinds of relationship jechaan hariiroo firummaa yookaan ammoo namayyummaa jechuudha. Okay, when we read this, father, mother, husband, wife, son, daughter, grandfather, grandmother, uncle, aunt, brother-in-law, sister-in-law, nephew, niece. Isaan kun namayyummaa jechuudha. Kana keessaa father wajjin abbaadha, mother wajjin haadha, husband jechuun dhirsaa, wife jechuun niitii, son jechaan ilma, daughter jechaan intala, grandfather abbaa, grandmother abbaa haadha jechuudha. Uncle eessumeedha, aunt adeeraa ta'a. Brother-in-law jechaan soddaa obboleessa keetii. Sister-in-law jechaan soddaa obboleettii teetii. Karaa obboleettii teetiin soddaa qabduu fi brother-in-law jechuun karaa warra obboleessi kan kee irraa fuudhe jechuudha. Sister-in-law jechaan warra obboleettiin dandeetti heerumte jechuudha. Soddaa gara obboleessatii fi soddaa gara obboleettiitti walitti hidhamu jechuudha. Nephew jechaan ilmaan obboleeyyan dhiiraa keetii. Ilmaan obboleeyyan dhiiraa kan keetii nephew jedhama. Dhiiras ta'e nadhoos ta'e. Niece jechaan ammoo ilmaan obboleettii tanteeti. Ilmaan obboleettii tanteetii yoo dhiira ta'es yoo nadhoo ta'es afaan Ingiliffaa keessatti niece jedhama. Kanaafuu isaan kana relationship jedhamni. Isaan kana akkamatti dubbisaati yaalii godhaa isin jedha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.